Yeroo rafan kurruufuu kan jedhu laallarrammoo daa'imman yeroo rafan kurruufanii rakkatanii mee maaltu kana fidaa? Furmaanni maalii? Maal beekuu qabu kan jedhu waliin ilaalla. Keessumaa manumatti maal gochuu qabu akkasumas yoomi kan isaan mana yaalaa geessuu qaban kan jedhu ilaalla. Noormaalii daa'imman persentaa 10 ta'an yeroo rafan dhaabbataan ni kurruufu. Ijoollee 100 keessa ijoolleen 10 konstaantilii yeroo rafan ni kurruufu. Haa ta'u malee kan persentaa 20 ta'an immoo darbee darbee ni kurruufu. Yeroo utaalloon faasaan qabu kan kurruufan jiru kan persentaa 20 ta'an. Kanneen persentaa 10 yeroo rafan kurruufan yeroo dhaabbataan kurruufan keessaatii persentaa 2 kan ta'an immoo kurruufuu qofa osoo hin ta'in baay'ee kurruufuun qilleensa fudhachuu fi baasuu dadhabuudhaan irribaa jeeqamanii irribaa ka'anii baay'ee irriba rakkisaa ta'e rafaa bulu. Haa ta'u malee ijoolleen kurruufan hundumtuu waan akkasii hin qabaatan. Namoonni ijoolleen hedduun nama kurruufu kanaa achi naguma rafu. Isaan keessaa persentaan muraasni garuu kurruufu qofa osoo hin ta'in qilleensa fudhatanii baasuu dadhabu. Kanaaf irribaa ka'uu si'a meeqa dammaquu si'a meeqa cannaqamaa bulu jechuudha. Warra akkasii obstructive sleep apnea qabu jedhama. Noormaali wanti kurruufuun kun baay'een isaa sababa guddachuu xannacha toonsilii fi adenoidii jedhamuun kan dhufudha. Toonsiliin baay'ee yeroo guddattu akkasumas adenoidiin kan funyaan keessa gara boodaatti argamtu yeroo baay'ee guddattu kan saayinsii keessatti argamtu yeroo isheen guddattu kan dhufudha. Dhibeen kun daa'imman umuriin isaanii waggaa 2 hanga waggaa 8 ta'an birattidha kan inni hedduminaan mul'atu. Umuriin isaanii kan waggaa 2 hanga waggaa 8 ta'an biratti baay'inaan mul'ata. Haa ta'u malee nama umurii kamiyyuu hubuu danda'a. Namni umurii kamii kurruufuu danda'a. Baay'inaan garuu waggaa 2 hanga waggaa 8. Kunis sababa mataa isaa qaba. Sababni isaas umuriin kun jechuunis waggaa 2 hanga waggaa 8 umurii qaama namaa keessaa qabiyyee ujummoo qilleensaa kan gara alaa kan ta'an toonsilii fi adenoid kan jedhaman yeroo isaan itti ariitiidhaan guddatan waan ta'eef yeroo kana baay'ee guddachuudhaan qilleensa fudhachuuf baasuu isaan dhorkuudhaan kurruufuu danda'u. Sababa kanaafidha umurii kanatti inni baay'inaan mul'atu. Akkuma nama jedhee dhibeen kurruufuu kun daa'imman kamirrattuu mul'achuu danda'u malee daa'imman yeroo hedduu abbaa fi haati dhibee kana qaban. Abbaa fi haatiin kurruufu taanaan daa'imman allerjii yookaan sinsinnaa'uu funyaanii qaban saayinasii kan qaban jechuudha. Yeroo waa foolii wayii yookaan qilleensi jijjiiramu kan isaan attiffachiisee funyaan isaan riqsiisu allerjii yookaan sinsinnaa'uu funyaanii qaban akkasumas daa'imman osoo yeroon hin gahin dhalatan preterm kan ta'an akkasumas fuulli funyaan isaanii uumamaan rakkoo kan qabu fuulli isaanii deformed kan ta'e yookaan funyaan isaanii filaatti kan ta'e fuulli funyaan isaanii uumamaan rakkoo qabaate kanaaf saaxilamoodha. Gara biraanis daa'imman baay'ee fufurdoo ta'an ulfaatinni qaama isaanii ol ka'aa ta'e yeroo hedduu ni kurruufu. Haa ta'u malee isaan kun riski faakteriidha. Daa'imman kana qaban ni kurruufu. Haa ta'u malee daa'imti waa tokko riskii hin qabne kurruufuu danda'a. Egaa daa'imni keessan ni kurruufa taanaan maal gochuu qabdu mee manumatti? Kan jalqabaa cinaachaan akka rafan taasisuudha. Yeroo isaan baay'ee rafanii rakkatan cinaachaan raffisuu. Cinaachaan raffisuun xiqqoo wanta kana ni hir'isa. Garbiroon daa'imni keessan ulfaatinni isaanii gurguddaa yoo ta'e obes yoo ta'an ulfaatina qaamaa gurguddaa yoo ta'e kan qaban yoo ta'e sosochii qaamaa taasisuudhaan akka isaan hir'isan taasisuu. Ulfaatina qaamaa hir'isuu jechuudha walumaa galatti. Garbiraan sochii qaamaa taasisuudha. Akkasumas bishaan gahaa akka dhugan taasisuu fi kan kana fakkaatan dalaguun fooyya'uu yoo dide mana yaalaa geessuun ilaalchisuudha. Mee yoomiidha kan daa'imman kurruufan mana yaalaa dhaquu qaban? Daa'imman dhibee kana qaban, dhibee kurruufuu qaban kanneen armaan gadii qabaannaan ogeessa fayyaa daa'immanii mariisuun yaalchisuun barbaachisaadha. Isaan keessa kan jalqabaa ukkaamamuun qilleensa fudhachuuf kan rakkatan yoo ta'e, kurruufuu qofa osoo hin ta'in ukkaamamanii qilleensa fudhachuuf baasuuf ni rakkatu yoo ta'e. Garbiroon halkan irriba ga'aa waan hin arganneef jeeqamaa waan bulaniif guyyaa kan rafan yoo ta'e. Akkasumas guyyaa kan afaaniin qilleensa fudhatan yoo ta'e. Halkan qofa osoo hin ta'in guyyaallee funyaan isaanii cufee afaaniin qilleensa fudhatu yoo ta'e. Akkasumas umurii waggaa 6 booda rafanii sirrii irratti kan fincaa'an yoo ta'e. Garbiroon immoo ganama halkan waan sirriitti rafiin bulaniif dadhabbii guddaa godhatu waan ta'eef hirribaa ka'uufaa kan didan yoo ta'e. Akkasumas yeroo kaanillee dadhabbiin kan itti dhaga'amu yoo ta'e. Mana barumsaa fi guyyaa hirribaa kan baay'isan yoo ta'e. Rakkoo amalaa isaanitti fide yeroo ta'e mana yaalaa geessuu barbaachisa.
Ijoolleen akkasii halkan nagaan boqotanii waan hin rafneef guyyaa ni mugu ganama hirribaan ka'anii halkan siree irratti fincaa'uu ni rakkisu jechuudha. Halkan jeeqamuun kun immoo rakkoo amalaa itti fiduu danda'a. Behavioral problemii itti fiduu danda'a. Wanti kun egaa erga mana yaalaa geessisanii booda qoratamee qorichoonni jiru kan funyaan keessa cobsaman kan bifa qilleensaadhaan funyaan keessa kennaman isaan kana kennuudha. Yoo sanaan immoo jijjiiraman qabu ta'e wanti muramee ba'u yoo jiraate ogeessi ilaalee muree baasa jechuudha. Garuu jalqaba qorichaan yaaluutu irra gorfama osoo gara sarjerii hin deemin. Yoo qorichaan dide garuu gara sarjerii deemuun barbaachisaadha. Daa'imman dhibee kana qaban jechuunis halkan yeroo rafan baay'ee kurruufuun kan ka'e hirriba nagaan rafan kan ta'e naffanamu yoo ta'e yaalamanii dhibee kanarraa furmaatan argatan yoo ta'e halkan in ukkaamamu. Ukkaamuu kun immoo qilleensa gahaa akka isaan hin arganne isaan godha. Kun immoo hirriba ciccitaa ta'ee fi qilleensa gahaa hypoxic ta'uu hirriba gahaa rafanii dhibee itti fida jechuudha. Dhibee akkamitti fiduu danda'a? Turtii keessaa tokko rakkoo amalaa sirrii hin taane qabaachuu danda'u. Behavioral problem itti fida. Rakkoo amalaa gaarii hin taane qabaatu. Garbiroon halkan gaariitti rafan waan ta'eef mana barnootaatti ni mugu barnoota irratti rakkoo qabaachuu danda'u. Akkasumas halkan qilleensa dhabuun kun oksijiiniin qaama keessa gad bu'a. Kun immoo dhibee onnee fi ujummoolee dhiigaa isaanii hubuutti fiduu danda'a. Akkasumas xiinxala yaadaa gahaa ta'e dhabuu fi kan kana fakkaataniif saaxilamuu danda'u. Keessumaa onnee miidhuu danda'a. Yesaambaa giffiitii jedhamu pulmonary hypertension itti fiduu danda'a. Hirriba rafanii waan bulaniif sirriitti waan hin quufneef mana barumsaatti barnoota hordofuu dhiisuu danda'u. Rakkoo amalaa godhatu rakkoo adda addaa itti fida jechuudha. Kanaaf rafaniin kurruufu taanaan kurruufuu keessa darbee immoo halkan hirribaa ka'anii cannaqamuu qilleensa fudhachuuf baasuu dadhabu taanaan mana yaalaa geessuun yaala argachuun barbaachisaadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Gaaffiif yaada qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.